دعوة كبجمو في جالة تمو أنا وردتو الشب جن هركسي فونا جرتو كان واف الرا وأنا الدار كاسيني كابا وأنا كاسيني كابا أبليس كيا كان نجري تاجرتان كان يجوا كافي في دبي ولينغورو في دم وأنا راو كافي دبي ولينغورنوس مودنو جالات يجوا كان مودنو جالات الرا إسيريس وين برتان برتين ما واي جالات الرا وأنا تكروتي ما وأنا سمودته خوا برتان تا كان أفو سينيس أكبر فتانين سبسكرايب كورو هندا كتير ما بيريكاو سربتو كورا كنيا كان أفهم ما سير بجالا وأنا نيت نما يادتو Irasini kanya kenapa mereka pada sini jen? Sonoge, mana cileke, nadore, ya doke, nasore, wami cake oso, apa sih? Kono kono sini kamna lal, kalau punya bereda, molu nusaina, matangnya bereda. Ofet irraverena je chura, okay? Sini galami, anu. Mudah narata nih galalkan. Akan dufne, si pana tura, kami cike zagera, galate pada. Oji si pana, garu malanggoda, oji si badura. Oji si pana, garu malanggoda. Dawa tema konan pak majiruti kaba jemena ne oro music matinya sonoge siga garsine sonoge kami darte sonoge mulingene sonoge kasikena sonoge cuma tuan jene sonoge Arama tuanna sonoke Kampira filate sonoke arama tutanan kabranya lakotte wasala tutti kanaga daawute makonnani wallasa kenya kabajami janan bakka jirutti nageen taatao kabajami ulfaadunani walle kanaga waan isin boharsine fi jira kanaaf mesinis waan nufaana turasin janagaay kanaaf qophii bashanana jechuudha abbilasiya haasin walbaru mudonno raafuna kanumaga me daawute kabajamoodhaan walbar isin janna jaala Halo, kam nagaa jirtu baga nagaa jiraatanii jechaatiin anis Muzammil Ahmadin naan jedhani yookiin maqaa biyya kanaa Abdurrabboon naan jedhani akkamitti akka mudannoo hedduun keessa dabree maal Abdurrabbo maal si jen Abdurrabbo maal si jen Abdurrabbo wanti naan jedhani ma yoo bulchitaati biyya masaan Abdurrabbo bulchitaani maal ji bulchitaati la godinyaa kiyya tokko akkuma nabbaafate toleeti Abdurrabbo naan jedha kanumatti bes waan godinyaa san jaaladhu fanis Abdurrabbo maan himadhaa ture karaa kanatti hedduu maqaa bareedaadha maqaa saniif natti toleeti mucaa sanis waan hin jaaladhuufi akkasuma wanti waa hedduun keessa dabre beektaa mee afi mee waan keessa wanta karaa dubbachuu barbaanna meeti nama jaalattee beektaa nama jaaladheetiin beekaa wantummaan jiruuti sanarra beektaa wanti namudatti jireenya jaalala beektaa jaalalata namiteetiin jirti hedduu mee jaalalti tun mee biyya Saudi Arabia jirtan maa'ee biyya sanatti jaalatte moo biyya teenyatti jaalatte mee jaalamtu biyya Itoophiyaa jechuudha biyya Itoophiyaatti jaaladhe duuba akkamitti dhiiftee biraa deemuu dandeessi jaalate san jaalati san biyya sanitti ni beekta jiruu biyya keenya akkasuma jechuun aneen kun biyya sanitti haadha warraa godhadhee intala tanaa keef akkamittiin jiraadha waan jedhu tilmaameetumaan isii wajjinis baay'eetti yaade waan kana kalaas murteesseetiin hin danda'uu jechuun miidhama keessa seeninna waan jedhuuf itti yaadeetiin deemuu murteesse isii achuma dhiise ilaa biyya baqataa jechuudha mee jaalalti mee akka faasii goggooti gaafa jaalatte san mee akka faasii goggooti gaafa takka takka oo jaalalti waan na godhine jira karaa kana ni beeytani deemanii karaa sumaalee kana bakka keellaa meeqaa fi mootummaa jechuun laalla ni beeytaattoota karaa kanatti jiran karaa nan jiran kanan nama yaachisaa deema yeroo karaa kana deemtu atis waan gartee kana taraa meeqan akka deemte isin beeka wardi isaa yoo kiyyaate waggaa meeqa duraan amma ol garre isin beeka akkamitti akka taraa meeqa akka karaa kana dhufte anis akkasuma mudannoo akkasitti yeroo kana wanti nyaadhuu fi alga jechuun seenee
jireenya kana jijjiirrachuudha baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Amma yeroo karaa san deemtu namni mootummaa tana shoorxaa tana yookaan keellaa tana akkamittiin dabraa jedhee shiftoota kana hedduu jiru Somaalee shiftoota Somaalee shiftoota Yamaneetiin akkamittiin dabraa jedhee namni kana yaada beektaa. Ati maal yaaddi yeroo sana? Ani waa'ee isii qofan na mudata. Dila namni shiftoota kana bira akkamitti dabarraa maal nyaannee duune yookaan ati hin dhageessu. Ani hin dhagahu. Isuutan yaaddu sammuu keessa. Waan isa ajaa'ibu basaasoo taraa takka. Bosaasochuu. Basaasoo soo jiru. Namni mallaqaa fi biyya bilbilata beektaa. Maallaqa erga. Kaardii biyyaa sanni kaardii warra dallaalaa sanni beektaa mi sirra qaban. Maal qabadhaa? Sirra qaban mallaqa tana dawwalanii. Yeroo biyya dawwaltu sirra barreessi coomaa. Sirra barreessan. Ni beektaa nyaata hunda galmeessitee nyaatta. Telefoona galmeessiteetiin telefoonti. Waan isa ajaa'ibu waan bakka sanirraa kan inni ijoollee mallaqa naa buusaaf maatii dawwalatan isiif hin dawwalan. Akkanuma maatii dubbisateeti isi dawwalta. Isi dawwaleetiin akkam nagaa qabda. Anis baarraan jira akkana boo jaalala yoo jette bes jireenya jechuudha. Jireenya waan ajaa'ibaati ni beektaa. Ibiddi abbama irra bu'ee guba jedhe raayyaan ni beektaa. Wamasi kun namni takkatu si dhagama sirriitti. Wanti jaalalaa nama jaalalaan hin miidhina. Isiin cubbisa. Cubbuun namaa dammoo deebitee nama miti. Dhaamsa guddaan isinidha. Yaa obboleeyyan. Mee maal jettaan ati warra jaalala isaanii biyya fa'aa dhiisanii harma nama jaalatanii jiru shamarran takka yeroo duraati wal ta'anii isaaniillee walii galanii biyyarra baanii biyya tana keessa dhufanii biyya tana keessatti jaalala isaanii kan biyyaa san dagatanii asitti kabiraa fa'aa janaa jenii jirti beektamu. Akkana walitti dawwanii akkana haasisa oyeessitu. Inni immoo biyya jaalala biyya firraa naaf taa'u jirti abdata. Maal dhaamtaa jara kanaaf? Jara kanaaf wanti guddaan bakka sana ilaalamuu qabu namni sun hangaf nama saniif jaalala qaba. Girree jechuun fakkeenyaaf yoo isiin as jiraatte inni biyya jiraate inni sun hangaf bakka qabaa fi ammaas yoo wali bu'uun takka ni jirti beektaa jala keessa namni akkanumatti hin jiraatu wali bu'aatiin jiraata. Wali mufachuun ni jirti. Wali mufachuun ni jirti jala keessa namu akkasumatti jiraata. Ammaas bakka wali bu'aan tanatti namni kun miidhaa kiyyaa fi waan tana naan jedhimoo miidhaa kiyyaatiif waan kana dalage moo yookaan naan lolataa jiramoo bakka hin beektaa amala isaa durallee keef bakka inni sii qabu beekuun barbaachisaadha walumaa galatti. Meeti gaafa jaalammee namta san duba ishee san amma ardagatte jechuudha mee akkami ishee san walquu qabdaani? Ishee san keessaan baatu haadha manaati jechuun fi yaadee haadha manaa godhadha jechuu fi yaadee ture. Ishee san waan na keessaa baatu hin barbaadu na keessaa baatu natti hin fakkaatu. Ammas amala kiyyarraa maali beektaa waan siimu yoo jiraate nama tokko yoo jaaladhu gamatti hin jaaladha. Ammas yoo nama biraa jaaladhe dhuftee ta biraa yoo ka jaaladhu taate akkuma isii jaaladhu san ittiin jaaladha tana jalaa hin baasa. Yoo tan isii caalatti dhufte jechuudha. Waan itti amanu. Ammas mudannoo beektaa waan inni tokko barbaadu. Biyya tan faayee dhufte. Gama ijoollee dhiiraatiin beektaa. Bakka ijoollee dhiiraa goddanyaa hedduun qaba. Addaan illee baasuun barbaadu. Saayibban jechuudha. Saayibban. Filannoodhaan ebaluun kanaan saayiba kiyyaa yoo jedhee adda baase kuwwan aaran beektaa. Saayibni kun si aaruu danda'an. Akkana. Walumaa qabdee walumaa qabee gosa. Walumaa qabeetiin osoo hin taane yoo walitti qabee jechuun walitti qabee ibsuun barbaadu osoo hin taane keessaa ka tokko ka dhugaadhaan natti wanta na dhagameen waan innillee waan jiruuti keessatti hanga jiru waan hin danda'amne kan inni naaf ta'e waan hin kaasuu barbaadutu jira beektaa. San keessaa taawwaniin goddanyoota taawwaniitiin dhiifama jechaatiin maqaa isaatitti asirratti kaasuun uummata akka illee rakkoon qabu hin barbaachisa. Rakkoon qabu. Saayiba kiyya guddaa. Maal jennaan nama jee Rasuullaan alayhi salaami namni nama galateeffane rabbiin galateeffatu ni beektaa. Odan maa beeku jechuudha. Saayiba kiyya inni suni bes Yaman sanatti walitti dhufne dura gandatti fakka waluma beeknaa saayiban taane. Maqaa isaas yoo isin hime dursa dhiifamaa Nasrii Maamud Hussein jedhama. Nasrii Maamud Hussein. Akkasuma Nasrii yoo fiidoo kadaa taate saayibni keessatti galateeffatee jira. Yaada qabattee Nasrii komitii jala barreessu hundeessaa bati. Agartee yoo fiidoo daawwatte viidiyoo kana komitii jalatti barreessitee fi galatoonfachuu hundeessaa kanuma isin jennaa jettee ofeeti. Saayiba kiyya Nasrii kana maal ittiin galatoonfadhamu? Dannoo anaaf inni keessa dabarre yoo siimu waan inni isa akkana galatoonfadhuuf
Yaman sanattiin mana tokko galla bakka takka dalaynaa waliin galla. Osuma waliin gallu Nasrii kana na biraa qaban. Shiftaa Yemanii shortaan qabanii mana hidhaa Yemanii yoo beeyte mana dararaati lafa jalatti nama hidhan. Kan lammii teenyaa deeggarta akkas godhan. Mucaan kun bulii 29 lafa jalatti hidhame. Nasriin. Na biraa inni hidhamee rabbuma na baase beektaa anis kan hidhamu ture. Rabbuma na baase akkuma carraa sa'aatii silaan ijoollee qabanii teteetti ijaajjiti beekte qabanii achi deebi naan jette of duuba deebi'e. Sa'aatii Nasriin dhufee akkasitti of duuba deebi'e sa'a ijoolleen jetteenitti qaacam godhanii qaban Nasriin. Ni qabamee bulii 29 lafa jala hidhamee mucaa kana bixaaqaa kijibduu baasee fi mallaqaan gargaaree uffata geessee fi obboleeyyan bakka tabiraata itti dhiyaattu yoo jirtu ijoolleen bakka gargaareeni galata guddaan naan godhate beektaa. Galata guddaa na godhate mucaan kun. Achiinis mudannoon dheertuudha waa hunda hin dhaqqabnu beektaa. Yeroo biraatti jechaadha paartii tokkoffaa paartii lama paartii ni jechaadha. Mataa keessaa goona mucaan kun bakka mana lafa jala hidhamee bulii 29 damaana Yamanii binnee fi damaanaan baafnee Yamanii binnee xabaqaa baafnee jechaadha. Bulii 29 mucaan kun laal waan inni guyyaa san jedhe yoo asirra dubbadde waan si kolfisiisu maal san jedhe beektaa mucaan bakka hadhaayaa tokko illee mallisa. Bakka miidhamaa ture beektaa mudannoo takka bisaasutti illee namaanii wal dhabee mallaqa irra biyyarraa hunda baasee bakka rabbiin kun maaliif akka nama kora jedhee maal jedhe beektaa guyyaa san mana hidhaa keessatti dawwalee fi aboo rabbuma kanaa osoo ka wal dhaqqabuutti wal hin dhiibnu jedhe. Oona sirrii akkana jedhe kafre beektaa rabbitti seenee achiinis bese amma an taariba biraa deeme taariba suudii deemee waa xiqqoo seenee dalagadhee qabamee galee gaafaan jedhu alassuun ni beektaame baararraa bu'ee an dhufee alassuun ta'a mucaa tokko Usmaan Abdallaadhaan saahibuma kenna Usmaan kana waliin taa'an beekta akkana afaan qabatanii na laalan nama lamaan yaamsa takka ceekurra qabadde bichuma kiyya deema itti dhufe akka jireenya baqataa shamsa sirraa jette akka deema akkana chaati deema akkana taa'ee na laalan teessoo tokkotu jira ni beekta maaxaasanii teessoo taa'anii akka na laalan bicha kiyya magaalaallee dura beekaa anaa seenu jiru bees taa'anii akka na laalan. Bas itti dhufee itti jigeenii nagaa ol gaafannee amma taariba deemu jira inni mucaa tokko dallaala yoo beekte hawaasaa jedhaniin. Dallaaluma jenna. Dallaalanne hawaasaa kanaa beektaa itti dhiyaata gooddanyaa Nasrii kana bilaashatti deemu ni jira gargaaree amma Usmaan kuneef Nasriin kunis narraa kadhatanii isaanis deemi jedhaniini. Nama tokko asii qabaa nama sun taariba narraa baasuu dide beektaa mushaara narraa kafaluu dide. Amma tokko asiin nu qabii.